Syamsu Bashiri. Gaazexeessaan Afrikaa TV Ustaaz Mahammud Yunus du'aan addunyaa tanarraa boqochuun dhagame. Ustaaz Mahammud Yunus gama foddaa TV Afrikaatiin qophii ijoollee garaagaraa dhiyeessuudhaan akkasumas manneen barnootaa garaagaraa keessatti hawaasa musliimaa tajaajilaa turuun isaa yeroo dheeraaf hojjechaa turan. Hojii isaanii kanaanis keessattuu hawaasa musliimaa biratti beekamtii fi jaalala guddaa horachuu danda'anii jiran. Haa ta'u malee sababa dhukkubaatiin hojii hawaasa tajaajiluu irraa fagaatanii manatti galanii kan ture waggaa ta'u birmannaa hawaasni taasisee wal'aansaaf biyya Turkiitti imalee osoo wal'aansarra jiru du'aan addunyaa tanarraa boqotanii jiran. Ustaaz Mahammud Yunus nama jabaa hawaasa tajaajilaa turee fi nama mararfataa akka ta'e waa'illan hojii isaa yaada marsaalee hawaasummaa irratti qoodaa jiran ibsanii jiran. Du'aan boqochuu Ustaaz Mahammud Yunus ilaalchisuun barsiisaan amantii musliimaa beekamaan Ustaaz Ahmaddiin Jabal barruu fuula Feesbuukaa isaanii irratti maxxansaniin Ustaaz Mahammud amaanaa ilmaan kootii osoo jawuu hospitaala biyya Turkiitti gara Akiraa deemee jiran. Waggoottan dheeraaf diin islaamaa fi hawaasa musliimaa tajaajiluu kan ture waggaa ta'u Hamilton TV waggoota dheeraaf Afrikaa TV waggoottan torbaaf Jeelu TV waggoottan jaaf manneen barnootaa akadamii islaamaa waggoottan 12 ol tajaajilaa ture jira. Miidiyaa irratti sagantoota barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an dhiyeessaa manneen barnootatti ammoo dhaloota egeree qoraa waggoottaniif onnatee hojjechaa kan ture obboleessi keenya Ustaaz Mahammud Yunus boodarraa bakka irraa hin qabnetti gara Akiraa godaanee jira jaan Ustaaz Ahmaddiin Jabal barruu isaaniitiin. Ustaaz Mahammud nama harka nama jala qabachuu fedhu osoo hin taane dhukkubsatullee osoo namatti hin himatin mana ofii dhiphoo sanitti galee ciisaa ture. Garuu humna isaatti ol ta'ee ofiis dhukkubni itti hammaannaan jireenyi ilmaan isaatti xiqqoo kanas baay'ee isa addessuudhaan hawaasa isatti amaanaa ilmaan koojii amaanaa guddaa kennatee biraa godaanee jaan. Dhumarrattis Ustaaz Ahmaddiin Jabal akka daanitti Ustaaz Mahammud Yunus rabbiin jannataa firdawsii naa qaneessu jechuun ergaa isaanii goolaban. Nutis akka BBS'tti gaddanutti dhagahame ibsachaa Ustaaz Mahammud Yunus rabbii jannataa haa kennuuf jecha maatii fi firoottan isaa akkasumas hawaasa musliimaa hundaaf jajjabinaa hawwina. Waraanni bilisummaa Oromoo mooraalee leenjisoonni kaadhimamtoota leenjisaa ture eebbisiisuu beeksisee jira. Waboon qabsoo bilisummaa Oromoo badii isaa irraa hambisuudhaaf ofitti fudhatee qabsoo hadhootu waggoottan 5 dabre taasisaa jiru keessatti qeerroo fi qarree bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromoof kanneen hedduu simatee leenjisaa ture eebbisiisee jajjabeessuun baatii kana keessaa kaadhimamtoota hedduu eebbisiisee akka jiru beeksisee jira. Waboon akka jeetti mooraalee leenjii waraana bilisummaa Oromoo zoonii xiqqatti dargaggoota Oromoo roorroo jibbuun mana abaan ofitti simatee leenjii waraanummaa fi siyaasaa yeroo dheeraaf kennaa ture xumursiisuun eebbisiisee dirqama dachaaf obbaasee akka jiru himee jira. Leenjii waraanummaa tooftaa lolaa hanga naamusa waraanaatti akkasumas seenaa Oromoo fi sagantaa dhaabichaa irratti barnoonni caa fi dirree shaakalaa irratti kennamaa fi turuu kan ibsan hoogganaan leenjii waraana bilisummaa Oromoo zooniidha. Jaalbirtuu Galataa eebbifamtootaanis baga geessan jechuun yeroo babbaatanis akeekaa fi kaayyoo abaaboo bu'uura godhachuun hojjettanii saba keessan qaanii gabrummaa keessaa akka baaftan jechuun dhaamsa dabarsanii jiran. Eebba kibba darbee fulbaana 2023 marsaa guca bilisummaa sirna ho'aan geggeeffame kanarratti kan argaman ajajaan waraana bilisummaa Oromoo olaanaan Jaalmarroo Dirribii Lammeessaa haasaa eebbifamtootaaf taasisan irratti kaadhimamtoota leenjii xumuran kanaan baga ittiin isin ga'e jechuun uummata Oromoo Oromiyaa keessa biyyoota ambaa jiranii fi miseensotaaf dhaamsa dabarsanii jiran. Jaalmarroo Dirribii haasoo isaanii kana keessattis murni bilchiginnaa lolaa fi beelaan uummata Oromoo dadhabee dhukkubaan ilmaan Oromoo ajjeesaa jira kan jaan Jaalmarroon weerara dhukkuba busaa amma jiruuf kanaaf uummanni naannoo isaa qulqulleessuu qabaate jaan. Dabalataanis waraanni bilisummaa Oromoo murna bilchiginnaaf malee uummata Oromoof yaaddoo akka hin taane kaasuun nuti warra funaanamee dhumu osoo hin taane sirna dabaa fonqolcha hawaasa isaatti kabajaa jiru misirroo ol galaaf adeemaa jiran kan jaan hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribii. Kanaaf ammoo humna keenya jabaa gaafa ittisa irraa haleellaa eegallu sirnaan arguu danda'u jechuun waboon sirnicha kana injifatuu shakkii akka hin qabne simanii jiran. Beekumsa haala siyaasaa waraanaa sammuu Oromoo kan biyya Oromiyaa taasisu akkuma baratamaa jireenya warqaa muuduu akka warqaa bileekne biyya kana keessatti waraanni dhufanii darba to'atee poolis shananii mul'atanii darba nu keessatti islaamatu inni ammaa isa mul'atee darbu osoo hin taane isa gudunfaa itti gudunfatu immoo dhiiga wanti barbaadu. Ajjechaa godina Wallagga Bahaa Giddaa Ayyaanatti hidhattoota faannoo Amaaraatiin raawwatame ilaalchisuun nabaawwan ibsa baasee jira. Adda bilisummaa Oromoo ibsa kana keessattis ajjechaa jumlaa kana gad-jabeessee kan balaaleffatu ta'uu himee jira. Mootummaa uummataniin bulcha ja'uuf dantaa hin qabne raawwanni abdatama hin jiru jechuun ibsa isaa kan itti hoggaa ta'u biyya mootummaan akka mootummaatti keessa hin jirre keessatti yeroo hundumaa lubbuu uummata qulqulluutu akka baalatti harca'aa oola. Itoophiyaan paartii bilchiginnaan bulaa jirtu keessattis walitti bu'iinsaan kanmaatu mul'ataa jira. Waraanni sirnichaa itti gaafatamummaan ittiin dhagaamne qaamota uummata siviilii lubbuu baasaa oolan keessatti isa tokko fi olaanaa ta'ee argama. Taateen guyyoota sadeen kana godina Wallagga Bahaa keessatti uummata nagaa irratti raawwatame kanaaf ragaadhaa jee abaa'uun ibsa isaa kanaan. Lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa Giddaa Ayyaanatti maqaa faannoo ja'u golgaa yookiin da'oo godhachuudhaan raayyaan ittisa biyyaa paartii bilchiginnaatiin qajeelfamuu yakka nahumaan ala uummata nagaa konkolaataan imalaa ture irra fudhateen ajjechaa jumlaa dhaqqabsiisee jira. Addi bilisummaa Oromoo kana gadi jabeessee balaaleffataa jee abaa'uun ibsa isaa kanaan.
akka odeessa qabatamaa hawaasa naannoo keessa argametti lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa Ona Giddaa Ayyaanaa fi namoonni maqaa faannoo jaamuun of golguun qaama raayyaa ittisa biyyaa kan ta'e Komaandoon PP guyyoota sadeen walitti aanan fulbaana 13 fulbaana 14 fi fulbaana 15 bara 2023 tarkaanfii suukanneessaa uummata nagaa irratti fudhate mana jireenyaa isaaniitti seenuun ajjeesuu konkolaataa keessaa baasuun qabeenya isaanii saamu reebicha ulee fi rasaasaan irra gahuun lubbuu qulqulloota hedduu galaafatee jira jee habaa'uun ibsa isaa kanaan haaluma kanaan fulbaana 13 bara 2023 raayyaan ittisa biyyaa lakkoofsaan 40 mana uummataatti goruun nu bulchaa jiranii barii fulbaana 14 bara 2023 maatii tokko guutuu saba tokkoon ala ajjeesanii deeman jee habaa'uun ibsa isaa kanaan fulbaana 14 bara 2023 naannoo kanatti ganama miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko osoo gara faannootti badaa jiru konkolaachisaa tokkoon na imalchiise jee dirquun boodarra ajjeesee biraa deemee jee habaa'uun ibsa isaa kanaan achis xiqqoo deemee maatii mana tokko hanga nama 5 ajjeesee ammas osoo imalarra jiru naannoo sakatta'insatti milishaan qabdee gaafana ani miseensa raayyaa ittisa biyyaati jee xiqqoo faana akkuma taphateen jidduu milishichaa fi nama siviilii tokkotti dhukaasuun lubbuu baasu odeessi qabatamaan uummata keessaa argaman hubachiisaa jee habaa'uun guyyuma kana fulbaana 14 bara 2023 ona kiiramuu ganda burqaasa Oromoo bakka addaa Quyyee jedhamutti waraanni mootummaa bilchiginnaa lubbuu uummata siviiliif dantaa hin qabaanne kun uummata nagaa irratti dhukaasa baneen namoota 2 ajjeesuun 2 ammoo madeessee jira Abarraa Abdiisaa fi Imruu Toleeraa kanneen jaman warra madaan akka ta'es beekamee jira jee habaa'uun ibsa isaa kanaan addi bilisummaa Oromoo ibsa isaa kana itti fufuudhaan fulbaana 15 bara 2023 waraanni mootummaa kallattii paartii bilchiginnaatiin ajajamu kun yakka suukanneessaa raawwatee jira jee haaluma kanaan uummata konkolaataan naqamtee fi guuttii irraa gara Giddaa Ayyaanaatti deemaa ture karaa irratti bakka addaa Dhiichoo jedhamutti konkolaataa keessaa harcaasuun akka ajjeesan uummanni nuti dirmadhaa sagalee dhageessifataa jiru mirkaneessee jira jee ajjechaa suukanneessaa kanaan hanga ammatti namoonni 40 ol kan ajjeefaman hogguu ta'u kana keessatti haadholiin keessatti kan argaman hoggaa ta'u namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an ammoo madaanii hospitaala galuun mirkanaa'ee jira jee habaa'uun Baabuu Waajii Bilaaddiin Jiboo obboleessa Taajii Nuuruu Tolaa Nuuruu fi Aminuu Nuuruu kanneen ajjeefaman keessatti argamu qabeenya hedduus irraa saamanii jiran jee habaa'uun ibsa isaa kanaan guyyuma kana ona Jiddaa ganda Qirsaa jedhamutti maatii waliin nama Tasfaayee Margaa jedhamu ajjeesanii jiraniis jee uummata nagaatti maqaa adda addaa maxxansoo hidhanii iraarsuun ajjeesanii bosonitti gatuun bineensa nyaachisuu qabeenyaaf qe'ee ibiddaan barbadeessu addabaabaay'itti baasanii ajjeesu haadholii fi shamarran osoo hin hafne walirratti akka loonitti namoota nagaa to'atan uummata fuulduratti baasanii reebuun qaanessuun gochi lammiilee Oromoo irratti raawwatamaa turanii fi jiran yakka ulfaataa cabiinsa Oromoo isitti mul'atee fi dhagaamee hin beekne bara abbaa irrumaa bilchiginnaa waggoota 5 kana keessatti mul'ate jechuun ibsee jira habaa'uun ibsa isaa kanaan kanaas habaa'uun kaleessaas uummata bal'aa Oromoo ummatoota biyya keessaa fi hawaasa idil addunyaa hubachiisaa ture har'as kan hubachiisaa jee koora aangoo fi jabeeffatuu fi tikfachuu qofaaf uummata nagaa diina godhatanii jumlaa lubbuu balleessuun yakka namummaa irratti yakka raawwatamaa turee fi jirus paartiin aangoo biyya bulchuu harkaa qabu bilchiginnaan gaafatama jalaa miliquu hin danda'u gocha abaaramaa fi bineensummaa kan waraanni mootummaa uummata nagaa irratti raawwataa jiru kana habaa'uun ammaas jabeessee balaaleffataa jee hawaasni idil addunyaa biyyoonni fi mootummoonni darbees dhaabbattoonni mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa dabalatee biyya mootummaa paartii bilchiginnaa bulchuu jalatti qaamota nageenyaa sirnichaan dhumaatii jumlaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru kana akka balaaleffatan gocha kana irraa akka dhaabbatuufis dhiibbaa feesuu akka irratti godhan uummata bifa kanaan miidhamee fi miidhamaa jiru qe'ee ofii irraa buqqee dirreetti faca'eef tumsaa fi gargaarsa feesuu akka godhan habaa'uun akkuma amma duraa yaamicha ibsaa dhiyeessee jira. xumura irrattis uummanni Oromoo balaa wal fakkaataa itti aggamamee fi itti dhufu maluu irraa of ittisuuf karaa isaaf danda'ameen dhumaatii fi salphina akka sabaatti itti dhufe kana jalaa ba'uuf irree tokkoon qabsoo isaatti jabaachuu qaba bakka jiru cufaa sagalee waliif ta'ee sagalee diddaa roorroo fi cunqursaa dhageessuu akka qaban dhaamsa keenya jechuun habaa'uun ibsisaa goolabee jira. Irreechi hora Finfinnee fi hora Bishooftuu fulbaana 26 fi 27 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan kabajamu ta'uu gamtaan abbootii gadaa Oromoo beeksisee jira. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo ibsa miidiyaaleef kenneen irreechi bara kanaa fulbaana 26 bara 2016 magaalaa Finfinnee hora Finfinneetti kan kabajamu hoggaa ta'u fulbaana 27 bara 2016 ammoo hora Harsadiitti kan kabajatamu ibsanii jiran. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa irreechi bara kanaa dhahaa Oromoo bu'uureffachuun kan kabajamudha jedhan. Abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa irreechi ayyaana galataa tokkummaaf jaalala ta'uu eeruun uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa hundi uffannaa aadaatiin miidhagee akka hirmaatu gaafatanii jiran. Calaqqee eenyummaa fi tokkummaa Oromoo kan ta'e ayyaana irreechaa irratti uummanni Oromoo safuu fi sirna ayyaanichaa kabajuun hirmaachuu akka qabus dhaamaniiti jiran. kabajamtoota daawwattoota BBS oduun irraa isin qindeessine kana fakkaataan Shamsuu Bashirii gama ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Munawwaraa Ahmad wajjin ture.